Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wantoota jireenya namaa wajjin akka nu jiraannu mi'aa ishii dabalan keessaa wanta muraasa qofa dubbanne adda yaada. Egaa duraan Anwar Hussein jedhama. Osoo ergaa keenyatiin seenee chaanala keenya kana subscribe, like, share gochuudhaan ergaa keenya dhaggeeffataa akka itti fufuun isin jedha. Tokkoffaan wantoota jiruuf jireenya keenya hawaasummaa wajjin nu bareechisan keessaa tokko madaa irra jechuudha bulee. Ilma namaa kana wayita itti dhufte. Inni qabu yookaan immoo negatiiva isa keessa jirtu san nuqsaan isa keessa jiru san fayyadamuu dura pozitiiva isa keessa jiru san fayyadamuutu irra caalaa jira san turre bishaadha jira. Fakkeenyaaf osoo karaa deemaa jirtu nama wayiti wajjin nama kana wayiti walitti dhufte assalaamu alaikum warahmatullahi akkam nagaa wayya maashaallah arranta akka gaarii tabe abbo uffanni keetillee baay'ee tokko bareedaadha wallahi ajaa'iba baa arranta ni jettan fakkeenyaaf nuti kan bifa kanaan samaayitti tara nuti kan yeroo kan himiira isaa kana fuutee jirtu kana himiira isaa kanatti mooraalii gootee jirtu wanta ta'e kanaan booda garuu jetta ilaalcha sana keessaa baaftee garuu xiqqoo isii adeemsi kan deemu maqaan kana surreen kun xiqqoo isii bakka kanaan rakkina qaba kana obicha otoo keessa baafte baay'ee tokko gaariidha maashaallah kanaan booda namichaan ilaalcha ati fiddee kan akka gumaataatti ilaalee abboo galatoonni barane nuun agarree jedhee sille si galateeffachuu wajjin ilaalcha san sirraa fudhate jaa ilaalcha kan kee wayita namaa qoodu duraan dursa pozitiiva fayyadamuudhaan achi booda ilaalcha kan keessan namaa qooduun barbaachisaadha jaa nama tokko takkatti maalitti dhufte osoo negatiiva isarra hin fayyadamne jechuudha yoo namoonni tokko takkatti masitti dhufanii fakkeenyaaf maal abbootiin fuulii kee akkana jiraadhaan kana fuulii kan kee waan akkanaa qaba yookaan ammoo kun uffanni kan kee waan akkanaa qabaatiin gizee rabbii waan akkanaati jedhanii karaa koomiitii fi karaa eebii namicha kana waraana wajjin jechuudha diqqeessuu wajjin akka nama waan san itti himuu godhan kun dogongora ilmi namaa kana aslan abbaa fi gootee nama raafata. Dura maal fayyadamuu qabda kalimaa gaarii jecha bareedaa tokko fayyadamtu taate namichaan sun haasawaa keessan dammaqinaan bakka kennee fi fudhachuudha danda'a jira. Wabittaalee itti aansuudhaan akkasuma namichaan kun yeroo birootiif si hawwa si arguu is barbaada yookaan ammoo si jireenya isaa si wajjin dabarsuudhaaf namichaan kun dheebotaa deema jira hawwaa deema jira ati nama mustawxiisa isa biratti ta'uu osoo hin taane achi booda nama isa biratti bakka qabu fakkeenyaaf kan yoo jiruu isaa keessatti illee namichaan si yoo gammadillee dhufee si biratti gammachuu isaa san dabarsuu barbaada yoo gaddillee dhufee si biratti gadda isaa san si wajjin qoodamuudha barbaada maaliif maalummaa kan kee waan argeef nama dhugaa haqqanya nama kallattii qabu kalqabee ta'uu kan kee waan argeef namichaan san achi booda bifa kana si wajjin fayyadamu yaa mee ilaalu boleessu rabbi si agarsiisu namoonni hedduun jireenya keenya kana keessatti nama hojii miti irra gaarii hojii hagga beeku waan bareedaa ati dala nama waan bareedaa ati dala ite san dhabee iji isaa arguu dadhabee nama kallattii mana negatiivaa qofa fakkeenyaaf yoo fakkeenyaaf mana keessatti burcuqqoo 30 qabda haa jennuti burcuqqoo 30 kan san keessaa burcuqqoon takkatti cabde garuu inni negatiiva takkatti cabde san malee 29 hafte san ijji isaan agartu hojii makan kee keessaa woma fedhe ati dalagi isaaf dalagde waan ati dalagde kana keessaa kallattii makamiin hir'inni jira hir'innu makan keessaniif achumaan si haadhuuf achumaan si waraanuuf yookaan ammoo achumarra ejjechuudhaaf takkatti masan irra qabatee sirraa takkatti san qabatee ifi isaati ammoo hojii isaa gaggaarii keessaa qofa qabatee yakka ifi san gadi dhiisee akka nama waan takka hin balleessinitti akka nama waan takka hin dogongorreetitti saniin ofirra gasi deebisee ofii isaati ammoo of caalchisuu biratti nama bakka qabu nama bakka guddaa qabu godhu nama gaarii godhu nama mishaaf daadheessu jechuu waan namatti kun ifi isaatiin daadheessu nama bifa akkanaa kana fayyadamu jira waan taate namoonni kunniin wanti jireenya namaa keessatti bakka hin qabnee fi nama hojii isaa keessatti mustawxis jechuudhaan beekamu jechuudha walumaa galatti mallattoo kana nama qabu wajjin jireenya keessan irratti dafaati qabu saffisaan jechuudha bakka osoo hin jenne yeroo makamiyyuu gaaromina arguu hin dandeenye bakka dogongoraa malee jechuudha bakka badheennaa malee jechuudha beekumsi isa bira hin jiru waan taateef nama kana irraa fudhatanii arganne waan gaarii dina rabbumatu tinwama rabbumatu tinwama arganne waan gaarii dina khaliqatu tinwama khaliqatu tinwama namni engamanne bardina yawmayu bekijama yawmayu bekijama ifabede yokabate
gubavike sisadama gubavike sisadama namninga nebardina yomumayu bekijama yomumayu bekijama ilayingo yoralamu dinalilam nutidama dinalilam nutidama Anggarijina Rabbumatu Tinuama Rabbumatu Tinuama Argani Anggarijina Khalikatu Tinuama Khalikatu Tinuama namni engaman lebardina yomumayu bekijama yomumayu bekijama